Jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuun itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin waldhabdeen gareewwan TPLF Tigraay keessa jiranii akkumatti fufetti jira. Tibbana bakka Geetaachoo Raddaa bu'uun kan filatame pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa caasaan kaabinee bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay bifa haaraan ijaaramee hojii eegaluu himan. Oduudhuma kanaan wal qabatuun gareen TPLF Geetaachoo Raddaan hoogganamu caasaan kaabinee haaraan Taaddasee Warradaatiin akka hojiitti galan ibsame kun kan garee tokko qofa deeggaruu fi kan haammataa hin taanedha jechuudhaan morme uummata keenya bulchiinsa duubatti hafaa kana jalaa baasuuf ni qabsoofna jechuudhaanis ibsa baase. Bal'ina isaa kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo aangaa olaanaan Chaayinaa tokko miidiyaa Ameerikaa waliin gaaffiif deebii taasiseen Chaayinaa balleessuu yoo barbaaddan lafta Ameerikaa jiru durseetu badaa isinis ni baddu. Chaayinaa niwukileeriidhaan balleessuu yoo barbaaddan immoo Ameerikaan iyyuu dursitee ibidda niwukileeriitiin affeerramti jechuudhaan aangaan olaanaa Chaayinaa kun Ameerikaatti dhaadate. Kanas bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota chaanaalii Burqaa Oduu. Chaanaalii keenya chaanaalii Burqaa Oduu irratti oduu biyya keessaa fi kan biyya alaa kan dhugaataan guyyaa guyyaadhaan argattu. Akka seetingii yuutuubii keenya jalaatii argaa jirrutti namoonni viidiyoo keenya ilaalaa jiran hedduun isaanii utuu sabiskiraayib hin godhin ilaalaatii jiru. Kanaafuu chaanaalii keenya sabiskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduuttan darba. Amma oduu tokko tokkoon tibbana bakka Geetaachoo Raddaa bu'uun kan filatame pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa caasaan kaabinee bulchiinsa yeroo Tigraay bifa haaraan ijaaramee hojii eegaluu himan. Lakkoofsa kaabinee Geetaachoo Raddaan durfamu 27 irraa gara 21tti hir'isuun ittaanaa pirezidaantii lama ture immoo gara tokkotti hir'isanii pirezidaantichi garuu hagammaatti ittaanaan isaanii eenyu akka ta'e ifa hin goone. Gariin isaanii pirezidaantiin bulchiinsa yeroo haaraan kun gaaffii jijjiirama dargaggootaa deebisu of keessatti naammanne jechuudhaan komii dhiyeessaatii jiru. Pirezidaanti Jeneraal Taaddasaa Warradaa ibsa kaabineen bulchiinsa haaraa hojii eegaluu kennaniin Tigraay xaxama poolitikaa mo'ataa fi mo'atamaa keessa jirtu irraa ba'uu hin dandeessu jedhanii bulchiinsi yeroo Tigraay waggoota lamaan darban keessa wantoota gaggaarii hedduu akkuma hojjete wantoota sirrii hin taanes hojjeteera kan jedhan pirezidaantichi waan gaggaarii isaa kan keenyadha jennee dogoggoroota uumamaniif ammoo qaama biraatti quba qabuu hin qabnu. Injifannoos ta'e kufaatiin argame kanuma waliiti. Miira siyaasa haaloo kan uummataa fi biyya miidhu keessaa haa baanu jechuudhaan dhaamanii. Fuuldurattis pirezidaantii duraanii obbo Geetaachoo fi hooggantoota hooggansa duraaniif waltajjiin galateeffannaa waan qophaa'uuf akka irratti argaman jechuudhaanis waamicha godhaniiru. Gama biraatiin ammoo Jeneraal Taaddasaa Warradaa buqqaatonni bara kana hojiin qe'ee isaaniitti deebisuu ni jiraata. Kanneen kaampii keessa turan ammoo haalli jireenya isaanii ni fooyyeffamas jedhanii. Oduudhuma kanaan wal qabatuun humni TPLF Geetaachoo Raddaatiin durfamu kaabinee haaraa Jeneraal Geetaachoo Warradaatiin hojiitti galan morme. Kaabinee warra kaan of keessaa baasee fi hundee naammannetu ijaarameera jechuudhaanis mormii isaa ibse. Kaabinee haaraan hojiitti gale kun fedhii garee seera maleessa ta'e tokko qofa kan hojiirra oolchee fi haammataa kan hin taane waan ta'eef fudhatama hin qabu jechuudhaan gareen TPLF Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu mormii isaa dhageessise. Kaabinee haaraan kun atattamaan sirraa'uu qaba jechuudhaanis waamicha dhiyeesse. Gareen TPLF Geetaachoodhaan hoogganamu kun ibsa isaatiin bulchiinsa yeroo kanaan dura ture irratti fonqolchi aangoo gaggeeffameera jedhe. Tigraayitti fonqolchi aangoo erga gaggeeffame guyyoota 40 guuteera kan jedhe ibsi kun seera maleessummaa jiru gara wal dhabdee hamaatti akka hin ceeneef jecha obbo Geetaachoo Raddaa aangoo gadhiise jedha. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo haaraan Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradee mootummaa federaalaa fi dhaabbilee idil addunyaa fuulduratti erga mallatteessanii aangoo fudhatanii oolee utuu hin buliin kaabinee garee tokko qofa deeggaru muudan jechuudhaan gareen TPLF Geetaachoo Raddaan hoogganamu pirezidaantii bulchiinsa yeroo haaraa muudaman kana qeeqanii jijjiirama jalqabame kan itti fufsiisu malee adeemsi duubatti nu deebisu fudhataman qabu kan jedhe ibsi kun kaabineen hundaa'e kun atattamaan sirraa'ee haammataa akka ta'u waamicha dhiyeesse. Kun hin taane taanaan garuu bulchiinsa duubatti hafaa kana jalaa ba'uuf qabsoo gosa hundaa akka gaggeessu ibsuudhaan ejjennoo isaa kanas mootummaa federaalaa fi dhaabbilee idil addunyaa ifatti akkanaaf barannan barbaadaa jedhe. Oduu biraatiin Paappaasiin Pooppii Firaansii du'uun isaanii himame. Hoogganaan waldaa Kaatoolikii Roomaa waggaa 88 isaaniitti kaleessa du'an addunyaa kanarraa boqotan. Waggoota 12 Paappaasii ta'an keessatti dhukkuboonni adda addaa kan isaan mudachaa ture. Paappaasiin Beetaskaana Kaatoolikii Roomaa Poop Firaansis waggaa 88ffaa isaanii irratti du'an addunyaa kanarraa boqochuu isaanii Vaatikaan beeksise.
Hangafti Phaaphaasii mana amantaa Kiristaanaa Kaatoolikii Roomaa Poop Firaansis addunyaa kanarraa du'aan boqochuu isaanii hordofee ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad ergaa gadda isaanii dabarsaniiru. Oduu biraatiin tarkaanfiin gibira walirratti dabaluu Chaayinaa fi Ameerikaa akkuma itti fufetti jira. Chaayinaan ibsa baasteen kan Chaayinaa gibiraan rukutee gibiraan rukutamaa, kan Chaayinaa niwukileeraan rukutuu yaadammoo ibiddaan nyaatama jechuudhaan Chaayinaan Ameerikaadhaaf akeekkachiisa cimaa kennite. Pireezidaantiin Ameerikaa taarifa meeshaalee gara Ameerikaatti galan irratti biyyoota garaagaraa irra kaa'een addumatti Chaayinaa irratti taarifa cimaa parsantii 245 yoo kaa'u, Chaayinaanis deebisuun Ameerikaarra parsantii 125 meeshaalee Ameerikaarraa gara biyya ishee galan irra kaa'uudhaan albuudota mi'aawotaan gara Ameerikaa erguu dhiisu murteessuun ishii ni yaadatama. Biyyoonni addunyaa irratti diinagdeen jajjabootaan lamaan Chaayinaa fi Itoophiyaan waldhabdeen isaan taarifa walirratti dabaluudhaan jalqaban kun gara waldhabdee lafarra jiruu fi gara lolaatti jijjiiramaa laata jedhamee yeroo sodaatamaa jiru kanatti aangaan Chaayinaa tokko gaaffii fi deebii miidiyaa Ameerikaa waliin godhaniin ergaawwan of eeggannoo cimaa gara Ameerikaa erguun isaanii gabaafame. Chaayinaan dhiibbaa Ameerikaan nurraan geessuuf harkaan kennitu kan jedhe aangaan Chaayinaa kun Chaayinaan daldala bilisaa yeroo jajjabeessitutti faallaansaatiin Ameerikaan ammoo kana balleessuuf hojjechaa jirti. Kan ammoo biyyoonni addunyaa taajjabaatii jiru. Dhumarrattis biyyoonni addunyaa tokko filachuun dirqamadha jedhan. Itti dabaluunis Chaayinaa sodaachistee yookiin shugguxii addatti qabdee gaaffii hin taane gaafachuun hin danda'amu. Chaayinaan biyya guddoodha. Chaayinaan dhiibbaa diinagdee caalaatti akka biyyaatti birmadummaa fi kabaja isheetiif bakka guddaa kenniti kan jedhan aangaan olaanaan Chaayinaa kun. Kanaafuu Chaayinaatti shugguxii yoo qabdee deebii isaa Chaayinaanis shugguxii addatti si qabdi. Miidhuu yoo barbaadde Chaayinaanis si miiti. Tarkaanfiin fudhatti kunis hariiroo idil addunyaatiin kan fudhatama qabudha jedhan. Kaballaadhaanan sinnaa isin garuu nan tuqinaa yoo na tuqxan immoo tarkaanfii caaloon isin irratti fudhadhan jedhamu kan jedhe aangaan Chaayinaa kun kan nu kabalee inni kabalamaa kan niwukileeriin nu rukutes dursinee niwukileeriidhaan rukunnaa jedhan. Waraanni daldalaa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin eegalame kun dogongora guddaadha. Lolichis ilmaan namaa hundarratti kan labsamedha jechuudhaan aangaan Chaayinaa kun gaaffii fi deebii miidiyaa Ameerikaa waliin gaggeesseen itti fufee Ameerikaa irra deebiin biyya guddoo gochuu ni danda'ama garuu warra kaan gatii kanfalchiisuudhaan ta'uu hin qabu jedhan. Biyyoota kaan xinneessuun yookiin dhiibbaa biyyoota kaan irratti uumuun biyya kee guddoo gochuun matumaan danda'amu. Biyyi hunduu gara fuulduraatti deemuu fi guddachuu barbaada. Biyyi guddachuun barbaade lafa kanarra hin jiru kan jedhan aangaan Chaayinaa kun biyyi kamiyyuu sirni daldala walabaa sarbamuusaa fi seeronni addunyaa kun sarbamuusaa eeyyamuu hin qabu jechuudhaan biyyoota dirqisiisanii dhiibbaa irratti uumuu Chaayinaan jabeessitee kan falmitu sarara diimaadha jedhan. Adeemsa kana mormuudhaafis haga dhumaatti gatii kamiyyuu yoo nu kaffalchiise akka Chaayinaatti akka biyyaatti gatii kamiyyuu kanfallee dhimma kana itti adeemna jechuudhaanis cimsanii ibsan. Chaayinaan dhaamsi kun Ameerikaa akka qaqqabu barbaadde kan jedhan aangaan Chaayinaa kun Chaayinaa irratti lola labsuu yoo barbaaddan isinis lolli isin nyaatu isin eeggata. Chaayinaa balleessuu yoo barbaaddan lafti Ameerikaa jirus dursee bada isinis ni baddu. Chaayinaan niwukileeraan balleessuu yoo barbaaddan ammoo isiniyyuu dursitanii ibidda niwukileeriitiin affeelamtu. Ameerikaatti peentaagoon dabalate aangawoonni Ameerikaa martuu kan akka baran barbaanna jechuudhaan aangaan Chaayinaa kun miira aariitiin kana booda akka feetan Chaayinaa dhiibuu hin dandeessanii. Chaayinaan karaa nagaas taanaan humnaan loluuf qophiidha. Filannoon isaa harka Ameerikaa jira. Chaayinaan michuu Ameerikaa malee garba ta'uu hin barbaaddu. Kana cimsinee dubbanna jechuudhaan ergaa isaanii dabarfatanii dubbii cimaa aangaan olaanaan Chaayinaa dubbate kanaaf hooggantoonni Ameerikaa wayitaa irraa deebii ni kennu jedhamee eegamus aangawoonni Ameerikaa hagammaatti callisa filachuudhaan deebii kennan tokkollee hin qabani. Oduuttaanuun hidhattoonni finxaalayyii faannoo naannoo Amaaraa keessatti osoo nuti qabsaa'aa jirru barachuu fi barsiisuun hin danda'amu jechuun barsiisotaa fi barattoota irratti haleellaa gaggeessaa jiraachuun dhaga'ame. Kanarraa kan ka'e barsiisonnii fi barattoonni naannoo Amaaraa keessattuu baadiyyaatti yaaddoo nageenyaatiin barnoota addaan kutuun manneen barnootaa irraa fagaatan. Akkasumas bakkoota hanga tokko nageenya jiruu fi manneen barnootaa hojii baruu fi barsiisuu itti fufanitti hidhattoonni finxaalayyeen kunneen akka tasaa dhufuun barsiisota ukkaamsanii kan fudhatan yoo ta'u, barsiisonni erga ukkaamsamanii fudhatamanii booda sarbamni mirga namoomaa hamaa akka isaan irratti raawwatamee fi ajjeesuutti akka ga'an jiraattonni hiran. Jiraattonni akka jedhanitti hidhattoonni faannoo godina kaaba Goojjam magaalaa Mar'aawitti lo'anii seenuun tibba darbe barsiisota hedduu ajjeesuu jiraattonni magaalattii ibsan. Ragaan biiroo barnoota naannichaa barattoonni naannichaa miliyoonaan lakkaa'aman yaaddoo nageenyaatiin mana barumsaatii ala ta'uu isaanii kan ibsu yoo ta'u, viidiyoon hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraatti barsiisota ukkaamsanii qaban ifatti dararaa jiran agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa jira. Biiroon barnootaa naannoo Amaaraa kanaan dura manneen barnootaa naannoo Amaaraa keessatti waraana kaabaatiin miidhamee fi
Amma immoo sababa walitti bu'insa naannicha keessatti deemaa jiru miidhaan irra ga'ee deebisanii ijaaruuf birriin biliyoona 112 ol akka barbaachisu ibsuun isaan yaaddatama. Waraanaa fi walitti bu'insa amma mudateen manneen barnootaa hedduun miidhaan irra ga'uu fi godina Goojjam Bahaa qofatti manneen barnootaa 400 ol ta'an guutummaatti barbadaa'uu isaanii biirichi ibseera. Oduu keenya xumuraatiin pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin humnoonni Raashiyaa ayyaana Faasikaaf jedhanii akka gochoota waraanaa hundarraa of qusatan ajajuus garuu lolli itti fufeera. Puutiin dilbata ayyaana Faasikaan wal qabate lolla kan jiraanne labsanii turan. Hoogganaan Raashiyaa kun dhukaasni sa'aatii 30 akka adda citu labsuun yoo dhukaasa dhaabuun cabe garuu humnoonni Raashiyaa deebii kennuuf qophiidha jedhan. Pirezidaantii Yuukireen Vooloodimiir Zeeleenskiin gama isaatiin Yuukireen dhukaasa dhaabuu kana akkasumatti ibsuun garuu Raashiyaan dhukaasa dhaabuu kana cabsiteetti jechuudhaan himatan. Osoo Raashiyaan guutummaatti callistee Yuukireen illee ni callistu ture tarkaanfiidhuma Raashiyaan fudhattu Yuukireen illee fudhatti jechuudhaanis dubbatan. Zeeleenskiin wiixineen guyyoota 30 guutummaatti dhukaasa dhaabuu ammayyoo jettii kamuu mala deebiin isaas dirqaa Mooskoo dhufuu qaba jechuudhaan toora miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessan. Zeeleenskiin naannoo Raashiyaa Beelgorood fi Kuriskiitti lolletti fufuu fi dirooniin Raashiyaan bobbaafamuu eeruudhaan iddoowwan kaanitti garuu dhukaasa adda citu himan. Dhukaasa dhaabuun hagayya Eebila 20 bara 2025 olitti akka dheeratu Yuukireen qophaa'uu qabdi jechuudhaan Zeeleenskiin dubbatan. Zeeleenskiin dubbii isaanii kanaanis wiixinee dhukaasa dhaabuu guyyoota 30 turu kan kanaan dura Ameerikaan dhiyeessite kan fudhatan fakkaata. Oduu xumuraatiin gareen hidhattoota finxaaleyyii faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'u siyaasa boodattafaa bara dhagaa adeemsisaa jira jechuudhaan dura ta'an dhaabbata Dimokiraatawaa AGO obbo Kiroos Roomiyaa dubbatan. Obbo Kiroos Roomiyaa turtii miidiyaa OMN waliin taasisaniin gareen hidhattoota finxaaleyyii kun sabootaa fi sablammoota naannoo Amaaraa jiraatan irratti xiyyeeffachuun duula gaggeessaa turuu ibsaniiru. Gareen hidhattoota finxaaleyyii kun haleellaa aga'u Qimaant Oromoo fi saboota biroo irratti xiyyeeffate itti fufuu isaaniis ibsanii gareen kun kaayyoo siyaasa bilchaataa kan hin qabne ta'uu eeruudhaan kaayyoon isaanii olaantummaa naannoo tokkoo fiduudha jedhan. Garuu ammoo gareen finxaalessi kun ofii isaatiifuu waliin galu kan jedhan dura ta'an dhaabbata Dimokiraatawaa AGO obbo Kiroos Roomiyaa ofii isaatiifuu godinaa fi gandaan wal qoodee walunquraa akka jirus dubbatan. Garichis siyaasa boodattafaa bara dhagaa tarkaanfachiisaa jira jechuudhaan ibsanii egaa daawwattoota keenya oduun guyyaa kanaaf isiniif qabadhe kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraatti nagaa walitti deebinutti nagaan naa tura jechaarra garuu chaanaalii keenya sabiskiraayib akka gootan viidiyoo keenya immoo laayik akka gootan kabajaanan isin gaafadha. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabiskiraayib nuuf godhaa isiniin jedha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraa nagaa walitti deebinutti nagaan naa tura.